Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan galgala kanaaf jennis qabannee deebineetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Yaa'iin ministeerota pilaanii misooma diinagdee fi faayinaansii Komishinii Diinagdee Afrikaa taa'amuu eegale. Yaa'iin ministeerota pilaanii misooma diinagdee fi faayinaansii Komishinii Diinagdee Afrikaa mootummoota gamtoomanii Finfinneetti taa'amuu eegale. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Mahimud Ali Yusuf barreessaa ol'aanaa Komishinii Diinagdee Afrikaa mootummoota gamtoomanii Kilaafir Gaateetee barreessaa ol'aanaa daldala bilisa naannawaa Afrikaa Waamkeelee Meenee ministeeronni dhaabbilee idil addunyaa fi ardii hedduu achirratti raawwatamuu argamaniiru. Adeemsa raawwii hojii oolmaa daldala bilisaa naannawa Afrikaa irratti mari'achuun kallattii yeroo itti aanu kaa'uun ajandaa yaa'ichaa ol'aanaa ta'utu himame. Hooggantoonni ol'aanoon raayyaa ittisaa Taanzaaniyaa bulchiinsa nageenyaa odeeffannoo Itiyoophiyaa daawwatan. Giddugala misoomaa kalaqaa dabalatee odeeffannoo fi koominikeeshinii oomishaalee teeknooloojii fi tajaajiloota garaagaraa mandheelee daawwataniiru. Hojiilee fi misoomaawwan humna namaa dhaabbatichaa gabbifamaa jiran ilaalchisee daarektarri ol'aantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo Aadde Tigist Hamid jiilichaaf ibsa kennaniiru. Bulchiinsi nageenya odeeffannoo itti gaafatamaa uummataa fi mootummaan itti kenname qixa shirriitiin bahachuudhaaf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Itiyoophiyaan yeroo lammaffaaf Somaaliyaa keessatti Alshabaab goreenuun himame. Itiyoophiyaan yeroo lammaffaaf Somaaliyaa keessatti Alshabaab irratti horiira banuun himameera. Haleellaa ammaa kanaan iddoo isaa fi namni meeqa akka miidhame wanti ibsame hin jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa hanga ammaatti lammiilee 130 Maayinaamaar irraa gara biyyaatti deebisuu ibse. Lammiilee Itiyoophiyaa ji'ootaaf Maayinaamaaritti ugguramuudhaan haala rakkisaa keessa turanii fi yeroo mooraa waraanaa Taayilaand keessaa qubatan dabalatam 53 gara biyyaa deebi'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Guyyaa kaleessaa bitootessa 16 bara 2025 lammiilee 23 har'a bitootessa 17 ammoo lammiilee 30 walumaa galatti guyyaa lamaan kana keessatti lammiileen 53 gara biyyaatti deebi'uun ifa godhame. Lammiilee Itiyoophiyaa gara biyyaatti deebifaman kunneen uggura Maayinaamaar keessaa bahuudhaan mooraa waraanaa Taayilaand kan turan yommuu ta'u, gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif walta'iinsa daandii qilleensa Itiyoophiyaa fi dhaabbilee miti mootummaa naannicha jiran waliin kan ta'u ta'eerameera. Hanga ammaatti lammiileen Itiyoophiyaa uggura Maayinaamaar keessaa bahuudhaan mooraa waraanaa Taayilaand keessa turan marsaa jalqabaa fi lammaffaan 130 gara biyyaatti deebi'uu odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ni addeessa. Ji'a tokko booda gatiin bunaa waan gadi bu'uuf qonnaan bultoonni dafanii akka gurguran biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Ji'a tokko booda gatiin bunaa waan gadi bu'uuf yuuniyeeniin daldaltonnis ta'ee qonnaan bultoonni buna callaa of harkaa qaban yeroon itti gurgurachuu qaban amma akka ta'e biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaan biirichaa obbo Bariisoo Fayyisaa ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin biyyoonni oomisha bunaatiin addunyaa irratti beekaman kan akka Biraaziil, Koolombiyaa fi Veetanaam ji'a tokko booda gabaa addunyaatiif dhiyeessuuf waan eegalaniif gatiin bunaa gadi bu'uu akka danda'u himaniiru. Biyyoonni buna qulqullinnaa fi baay'inaan gabaaf dhiyeessuun beekaman ji'a tokko booda hedduminaan gabaa addunyaatiif waan dhiyeessaniif buna biyya keenyaa irratti dhiibbaan uumamuu hin mala jechuudhaan dubbateera. Bu'uuruma kanaan yuuniyeenonni qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni Oromiyaa buna callaa of harkaa kan qaban yoo ta'e yeroo ji'a hin guunne keessatti gatii madaalawaadhaan gurgurachuu akka qabanis dhaamaniiru. Gabaa addunyaatti barbaadamummaan buna Biraaziil, Koolombiyaa fi Veetanaam sadarkaa jalqabaa irra kan jiru waan ta'eef ji'a tokko booda gabaa irratti isaan kana oolchuudhaaf waan dhufaniif dorgomummaa keessaa of duubatti nu deebisuu danda'a jechuun kaaseera. Waggaa darbee fi barana alergiin bunaa irraa galiin guddaan argamuus ibsanii biyyoonni akka Biraaziilii fi Koolombiyaa hongee waggaa darbee isaan mudate gabaadhaaf dhiyeessuu dhabuun isaanii bunni Itiyoophiyaa gatii akka qabaatu taasiseera jechuun carraa qaban himaniiru. Barbaadamummaa buna Itiyoophiyaa sadarkaa addunyaa irratti akka ol ka'uudhaaf gamanumaan hojiitti seenuuf jirra kan jedhan obbo Bariisoon biqiltuu bunaa dhaabuu fi callaa bunaa guddisuun barbaachisaadha jechuunis dhumarratti dhaamanii jiru. Xiyyaarsameen dhaabbata Elon Musk qorattoota hawaa keessatti danqaman deebisuudhaaf gara hawaa ergamte. Qorattoota hawaa 2 baatii 9 dura torbaan tokko keessatti deebi'uudhaaf karoorfatanii naasaa irraa gara hawaa imalanii turan. Garuu buufata qorannoo hawaa idil addunyaa irratti erga ga'anii booda achitti danqamanii baatii 9f gara lafaatti osoo hin deebiin hafaniiru. Xiyyaarri hawaa kun SpaceX jedhamtu qorattoota hawaa maqaan isaanii
Wiiliyaamsii fi Baache Wiilmoor jedhaman waxabajjii bara 2024 ture gara hawaa imalanii osoo hin deebi'in hafan deebisuudhaaf ergamte. Xiyyaarri hawaa kun garee ogeeyyii haaraa kan fe'atte yommuu ta'u achi geessem guyyoota lammaffaa isheetti qorattoota lamaan baatii 9 turan kan dabalataan qabatteem gara lafaatti deebiti jedhamee eegama. Qorattoonni biroo Raashaa, Jaapaanii fi Ameerikaa irraa walitti ba'an bakka isaanii bu'uudhaan qorannoo hawaa kana geggeessuu itti fufu jedhameera. Hooggantuun sagantaa buufata hawaa idil addunyaa ISS Dana Wehigel qorannoo ji'a 9 ture qabachuudhaan imalli gara lafaatti deebi'uu akka jalqabu beeksisaniiru. Wanti guddaan qilleensi akka tasgabbaa'uudha haalli mijataan yoo jiraate imalli ni jalqaba kan jette yommuu ta'u qorattoonni kunneen hojii isaanii ji'oota 9 hojjechaa turan namoota haaraa gara hawaa deemanitti dabarsuudhaaf qophaa'aa akka jiranis eerameera. Ogeeyyii lamaan kun ji'a waxabajjii bara 2024 keessa ture gara hawaatti kan ergamanii fi damee SpaceX waliin dorgomaa jiru Boeingin kan imalan. Haa ta'u malee rakkoo teeknikaa Boeing mudateen karoora isaaniitii ol gara waggaa tokkootti dhihaatu kanaaf turu dirqamaniiru. Haaluma kanaan naasaan qorattoonni kunneen milkaa'inaan gara lafaatti deebisuudhaaf kan murteesse yommuu ta'u, kanaanis hawaan achi lafatti kan deebisu Boeing osoo hin taane SpaceX irratti kan ergamudha. Boeing ammoo gama isaaniitiin murtee naasaa kana kan morkataa isaa akka lafatti deebifamuuf murteessan isaan buufannaa qabu ibsateera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi hoogganaan SpaceX Elon Musk qorattoota hawaa keessatti eeggatan jechuudhaan Boeingin qeeqaniiru. Guyyoota 8 deemanii guyyoota 900 turuun kan jedhan yommuu ta'u Tiraamp Elon Musk ammoo sababa siyaasaatiin achitti dhiifaman jechuunis isaan irratti dubbii deebiseera. Naasaan garuu qorattoonni kunneen akka hin gatamanii fi dhimmoonni teeknikaa tilmaama keessa galchuu qaban akka jiran kan ibsedha. Filannoo hedduu ilaallee filannoowwan hedduu keessaa inni gaariin kan ta'e ogeessi naasaa Stoof kan dubbate yommuu ta'u filannoon gaariin fudhanne kun ammoo isaan achitti tursiisuudha jechuun kaaseera. Putiin Raashaan waraana keessatti misaa'ila haaraa irra deebitee ni fayyadamti jedhan. Raashaan misaa'ila haaraa humna guddaa qabu dhukaasuudhaaf qophaa'ee kuusaa keessaa qabdi kan jedhan pirezidaantii biyyattii Vladimir Putiin. Kana kan jedhan Raashaan baalastiik misaa'ilii haaraa magaalaa Yukureen Diniipirootti erga dhukaastee guyyaa muraasa boodaadha. Hoogganaan Raashaa kun haasaa TV isaaniitiin taasisaniin misaa'illi Oreshnik akka hin qolatamne ibsuun waraana keessatti osoo hin hafin ammas dabaallee misaa'ila kana ni yaalla jechuun kaaseera. Yukureenis yeroo jalqabaaf misaa'ila Ameerikaa fi Biriteen gara Raashaatti kan dhukaaste yommuu ta'u, pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin ammoo hooggantoonni biyyoota addunyaa Putiin gocha isaanii kana akka dhaabuuf deebii cimaa akka isaaniif kennaniif kadhateera. Yukureen meeshaa ittiin haleellaa xiyyaaraa qolattu kan duriirraa fooyyee qabu biyyoota lixaa gaafachaa turte jechuun dubbatan Zelenskiin. Akka dhaabbanni oduu Interfax jedhutti Kiev meeshaa ittisaa haleellaa qilleensaa Ameerikaa Terminal High Altitude Area Defense jedhamuun argachuudhaaf yookaan ittisa misaa'ilaa farra baalaastikii Patriot jedhamu fooyyessuudhaaf barbaadde jechuun kaasaniiru. Putiin jimaata darbee akka himetti garuu misaa'iloonni Hypersonic Oreshnik jedhaman saffisa sagalee dachaa 10 qaban misaa'ila kana akka oomishamu ajajeera. Yukureen misaa'ila Raashaatti dhukaasteef kan deebii akka ta'e Putiin kanaan dura yeroo dubbatanitti kan dhagahamedha. Haleellaa kamisa darbee Diniipirootti raawwatame misaa'ilota kanaan namoonni argan waan addaati jechuudhaan dhoohinsa isaa sa'aatii 3 kan itti fufee akka ta'es himaniiru. Kanarraa ka'uun sodaa qaban yeroo ibsatan lammiilee Yukureen hedduun Yukureen ammoo hanga ammaatti illee biyyoota lixaa kadhachuu irraa of dhaabuu hin dandeenye. Haleellaa misaa'ilaa Raashaa kana booda qondaaltonni Yukureen misaa'ilichi baalaastikii ardii qaxxaamuru ta'uu isaa akka hin oolles kaasaniiru. Hojii gaggeessaa ol'aanaa fi hundeessaan dhaabbata gorsaa dhimma balaa Justin Kramp BBCtti akka dubbatetti Mooskoon haleellaa kana akka akeekkachiitaatti itti fayyadamuu hin oolle jechuun shakkii qabu kaaseera. Misaa'ilichi saffisaa fi ammayyaa'aadha dandeettii ittisaa haleellaa qilleensaa Yukureeniif rakkoo uumeera jechuunis dubbateera. Waraanichi hammaachuun hordofee torbaan kana keessa hooggantoota biyyoota addunyaa biroo waraanni Yukureenii fi Raashaa itti adeemaa jirutti yaadda'uu kan himan yommuu ta'u, ministeerri muummee Poolaand Doonaald Tusk waraanni kun sadarkaa murteessaa irra qaqqabeera jechuun yeroo ibsu waraanichi waraana sadarkaa idil addunyaatti geeddaramuu mala jechuunis kaameera. Ministeerri muummee Hangaarii Viktor Orbaan gama isaatiin imaammanni Raashaa adda durummaadhaan kan waraana irratti waan hundaa'uuf biyyoonni lixaa akeekkachiisa Vladimir Putiin fudhachuu qabu jechuunis kaaheera.
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un balaa kana waraana niikularaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kana jabaachuu kaasuun Ameerikaan imaammata diinummaa Pyongyang irratti hordoffii jechuun himateera. Kooriyaan Kaabaa loltoota kumaatamaan lakkaa'aman Raashaadhaaf akka lolaatti kan ergisan yommuu ta'u, humnoonni Yukureen loltoota Kooriyaa Kaabaa waliin bulchiinsa Raashaa Kursikitti wal waraanuu isaanii gabaasuun ni yaadatama. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayiden Mooskoon loltoota Kooriyaa Kaabaa Kursikitti bobbaasuu hordofuun Yukureen misaa'ila Ameerikaa fageenya dheeraa qabu Atmis jedhamu Raashaatti akka dhukaastu heeyyamee turuun ni yaadatama. Namoonni 59 mana shubbisaa halkaniitti balaa ibiddaatiin dhumuun himame. Qondaaltonni kaaba Maaqedooniyaa akka ibsanitti balaa ibiddaa kanaa yoo xiqqaate namoonni 59 du'uun alatti namoota 155 ta'an caalaa miidhamaniiru jechuun himeera. Balaan kun mana shubbisaa Pulse Club jedhamutti kan kookaanii keessatti argamutti halkan qixxee kan mudate yommuu ta'u, iddoon kun magaalaa guddittii biyyattii Skopje irraa kiiloomeetira 100 kan fagaatudha. Wayita balaan ibiddaa kun mudatu namoonni 1,500 ta'an sagantaa koonsartii weellistoota lamaan baandii DNK jalatti dhihaate irratti hirmaachuudhaan bashannanaa akka turan himameera. Balaan kun agarsiisa dhukaasaa ibiddaa baasuu Firework jedhamu bal'inaan turerraa akka mudate miidiyaan biyya keessaa gabaaseera. Wayita laboobni ibiddaa waltajjicharraa agarsiifamaa ture akka malee hammaachuudhaan baatii manaatti qabatu viidiyoo fi suuraawwan garaagaraa kan Associated Press fi Reuters qoodan agarsiiseera. Sababa kanaan namoonni to'ataman jiraachuu ministeerri dhimma biyya keessaa kan hime yommuu ta'u, ministeerri muummee biyyattii mootummaan humna qabu hundaan waan hunda danda'ee akka gargaaru kan waadaa gale yoo ta'u, kan sababa balaa kanaa fi miidhaa qaqqabe hatattamaan akka adda baasus himeera. Taateen kun baay'ee hamaa fi guyyaa gaddaa kan dargaggoota biyyattii hedduu galaafate jechuun yoo ibsan, namoonni 90 ta'an ibiddaan gubatanii hospitaala kookaanii keessatti yaalamaa akka jirus eerareera. Hedduun isaanii qaamni isaanii guddaa kan gubate yommuu ta'u, achi keessaa du'uun akka hin oollee ni shakkama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa har'aatti